السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يرتن قبجمتوتا جالتمتوتا أكسما ماتي channel FM Technology نجاين ربي بك جرتن مرتي اسم براها قوتيجا الراس فيديو كان سيني كبر فيجولا فيديو كون أكم جانا قرتن كودي موبايلتي والقبتها يجولا كودي موبايلتي والقبتها يروجنو كودي ليه خيسة تو الرجولا خوال قبتو واي بالبلا موبايلتي نياتي نيجولا يرو بالبلا وكم موبايلي تنياتين والقبتها يجودا خبجمتوتا وردفتوتا خين خانا يرو جنو ولو ما قالت يجودا كوريوان سدي خان موبايلي تنيا نور باجسين يجودا يرو بالبلا يجودا سنين اسن الداباس وديما يجودا خبجمتوتا وردفتوتا خين خانا وانتي خبجمتوتا وردفتوتا خين فيديو خانا همدو ماتن نوجي ترى الرافا يدما يسن جنة akkuma beekamu gaa kabajamtoota hordoftoota channel FM Technology channel kanaaf haaree yoo taatan maatii channel kanaa ta'uudhaaf channel kana subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadhaa gargaaraa isin jenna akkasuma viidiyoon tun obboleeyyan keessan mara bira akka geessuuf akka irraa fayyadamaniif jechuudha viidiyoo kana like godhi isaaniif raabsii isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenyaa osoo yeroo teenya gubiin waliin gara viidiyoo teenyaa. Hayyaga kabajamtoota hordoftoota keenya koodiin keenya inni jalqabaa jechuudha moobaayiliin teenya ni xallafamtamoo hin xallafamne haja'u wajjin ilaala jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kana laaluudhaaf gaa koodii kana galchinaa jechuudha koodiin kunis urjii masalaala 20 takka masalaala yeegooneeti achi booda bilbilaa jechuudha akkuma agartan kana jechuudha. Akkuma ijaan agartan kabajamtoota hordoftoota keenya call forwarding unconditionally voice not forward hin taane jechuudha yookiin hin xallafamne jechuudha bilbilli keenya kun akkuma ijaan agartan kanatti jechuudha haa ta'u immoo bilbilli keenya kun yoo kan xallafamu ta'e yookiin kan haak godhan akkamitti sirreeffannaa kaja'u wajji ilaallata jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya isa kana sirreeffachuudhaaf asumaan masalaala 20 takka masalaala jennee achi booda bilbila jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo bilbilee akkuma agartan kana jechuudha call forwarding unconditionally eraser was successful akkuma ijaan agartan kana jechuudha abbaan fedhee kan silkii teenya cabsee yookiin haak godhee yookiin xallafee irraa fayyadamu jiruun block goone jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya koodiin jalqabaa isa kana kan lammataa ammoo kabajamtoota hordoftoota keenya silkii yeroo nu bilbilan jechuudha silkii teenya sun yoo nuti hin kaafne jechuudha akkaataa silkii nu bilbilamte sun gama biraatti geessanii yookiin kallattii isaaniitti ooffatanii ifiif jalaa kaasanii itti fayyadaman jechuudha isa kana yoo godhamoo hin goone kaja'u akkamiin ilaalla yoo jenne asumaan urjii masalaala 60 fi takka masalaala jennaan jechuudha achi booda ni bilbila jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan kana jechuudha moobaayiliin teenya not forward hundi isaaniitu jechuudha SMSinis daataanis voisinis tana hunda jechuudha yoo akkana nuun finne jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya silkiin teenya yeroo nuti namni nu bilbila nuti jalaan kaafne karaa nama biraatti kutti jechuudha yookiin karaa warra haak silkii teenya godheetitti kutti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya yoo immoo haak godhamtee akkasitti karaa nama biraatti kan kutu jiraatu taate jechuudha akkaataa itti firaa cufnu yookiin firaa block goonuu isin garsiisaa jechuudha isa kana godhuudhaaf asumaan masalaala 60 takka masalaala kaja'u kana tuyne achi booda bilbila jechuudha akkuma agartan kana jechuudha eraser was successful kabajamtoota hordoftoota keenya cufne jechuudha silkii teenya abbaan fedhe ittiin fayyadamu jechuudha ammaan booda yeroo nuti nu bilbilee nuti jalaa kaasuu baanne jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kan lamaffaatis kana fakkaata kan sadaffaatti yeroo ceenu immoo yeroo moobaayiliin teenya biizii taate jechuudha yookiin neetwoorkiin moobaayilii teenya hin dalagne gama saaniitiitti akka ergaa san geessitu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya gama saaniitti akka ergaa geessitu yookiin nama bilbilesan kallattumaan qunnamuudhaaf jechuudha
karaa isaanii meeysanii yookaan itti fayyadamu jiraatan taate jechuudha. Akkaataa itti ofirraa laaluun isin garsiisaa jechuudha. Isa kana laaluudhaaf asumaan urjii masalaala 67 masalaala jennee achi booda bilbille jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan kana jechuudha. Silkiin teenya abbaa tokko abbaa fedhenuu haa hin taane ni isin xallafamne guutuutu not forwarded jedhee jechuudha. Keessan ammoo not forwarded yoo jee jiraate jechuudha. Akkaataa itti ofirraa cuftanii isin garsiisa. Ofirraa cufuudhaaf ammoo masalaala 67 masalaala tuqxanii achi booda bilbiltan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan call forwarding when busy akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Eraser was successful jaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkanatti ofirraa warra silkii teessan haak godhee isin cinku bilbila keessan jechuudha. Ofirraa block godhuu dandeessanii ofirraa hambisuu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana egaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon har'aaf isinii qabannee dhufne. Viidiyoon kun akka isin tolu akkasuma akka isin irraa fayyadamtanii warra baratan abdii guddaan qaba waan ta'eef viidiyoo kana like warra godhuu dagatan irra deebitanii like akka gootan isin gaafanna. Akkasuma chaanaa kanaaf haaraa taanaan subscribe godhuudhaan viidiyoolee akkanaatii fi kanneen moobaayilii teessanii fi akkasuma kompiitara akkasuma jiruu teessaniif isinii barbaachisan jechuudha. Waa'ee teknooloojiitiin wal qabatan ni argattanii yeroo yeroodhaan isin geessi jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana waan ta'eef gaaffii fi yaadas yoo qabaatan gama koomentiitiin nuun gahaa isin jenna. Hamma viidiyoo biraatiin wal agarrutti nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.